برسنا وانني عدو دبيتني قديسة كفين نما قطة قيالا من نما قطة قياتو قطة كفين قديوس mana nama qoti guyyaa lama nama qotaa guyyaa tokko fi qotiin qotan qotiyoon ciiftee ka'uu dinnaan biyyoon tukkaamsee mimmiidhatti naqeenna dhabe ka'uu didde kiristiyaana bararraa natti fakkaata beektaa inni bara sanaa kiristiyaanni bararraa kiristiyaanni wangeelaan hin kaane waa inni ittiin ka'u hin beeku raajii irra caalu wangeelan beekan Obsan abadu male wakayo yero ko gatti kabay arro anunduman iyom deyo sinjade biyi lafay guya ditarga kutte ammar aha edati guya ke guf challisa irta akkati duftunatti ma irtan jalen isheen guyyaa irraanatti namoota baay'eetu narratti wallaansoo qabe rakkinni sirratti gaafa wallaansoo si qabu waa'ee isa jiraataa kanaa si galsiisuu barbaaddi baay'eetu jira obsumaan dhaabadhati Yesuus kee wajjin Berre kadesso guadagnaadha jedhan Alaazaariin berreedhan inni jiraataadha diina kee afaan qabachiisuudhaaf Yesuus Kiristoos waan si qabachiisuudhaaf callisee si dhaggeeffachaa jira danda'ee garaa sitti hin jabaatu abbaan kee danda'ee si dhiisee si bukkeen darbu abbaan kee inni waan hundumaa godha abdii keessa godhadhu jiraataadha waan ta'e kanaaf har'a sa'aatii kana booda gaafa onlaayinii irra buutu lafa ati jirtu dhufu iddoo ati jirtu dhufu mucaa kosi entotaati waan ta'e keessumaa barri kun bara saba Waaqayyooti ati wallaansoo nama wallaalaan naqinati yeroo baay'ee rakkoon keessa maali beektu yeroo baay'ee wallaansoo nama wallaalaan Hallelujah namni Yesuus wallaansoo qabu mullaa bara bira darba haasa'u namni waa'ee kee haasa'aa oolu koo mul'atan qabu yoo mul'ata kee fuudhee mul'atan qabu waan ta'e mul'ata kee haasa'aa oolu gisee baay'ee waa'een peentotaa kun miidiyaa mul'ata peentee haasa'aa oolu Hallelujah Amen Anes barbaada beektu Yesuus warratti Yihuudootaa sana isaanin salphisuu barbaadaayyuu suuta diri isaan keessaan bakkee isaanin miti
buko gaba. Amma nutumattan saayila buko namoota ba. Iddoo waalaa jaarda kun barbaadaa jedheen. Hallelujah. Namni lafati jirtu dhufuu dhiisuu danda'a. Waa tokkoon sitti maal? Abbaan kee faati kee lafati jirtu dhufuu dhiisuu danda'u. Yesuus inni jiraataa. Beenaa nageessaa Yesuus. Hin naqe Yesuus. Hallelujah. Namni waa sirra kaa'atu dhufa mana kee. Sajiraata kana ajin ka'e leeyyawu hin qaana'u salphatu. Raayii kaa gadhiisaa deemuudhe. Ni jiraataan kun sirraa bana waa sirraa banuu qaba. Gadde booddeen itti deebi'a xinnoon isinii kadhadheetan raajii tasfaatti isin kenna. Hallelujah. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Saji waa'ee isa jiraataa warri dubbachaa oolan kun maqaa Yesuusiin inni jiraataan kun jireenya bara baraa isaaniif haa kennu. Ameen. Nuyi kan waamamneef jireenya bara baraati. Nuyi kan waamamneef kaachuun keenya waa'ee mootummaa abbaa keenyaa isa bara baraati. Adaraa yaa Waaqayyo karaa jireenya bara baraa nu barsiisi. Ameen. Namoota waa'ee jireenyi bara baraa galuu fide.